sirraa cita. Mee amantiinumaan narraa cita. Harka kee achi ol kaasi. Hawaaj sirraa cita. Maaloo rakkina jechuun mana qorichaa hin qabu. Lama sirraa cita ni jedhamu. Lammaffaa irratti maaloo hin dhaga'amaa jiran du'a karaa malee. Du'i karaa malee jira amma jedhe amma kan nama ajjeesu qaxaroo malee zariin kan darbu ergamee kan barra sirraa cita. Sadaffaa baajata kee kan nyaatu. Amma baajatti kee nyaatamaa. Namni baay'een birriin argata lafatti baasuun beeku. Hinka. Inni baajata kee nyaatu irraa kaasee qabameera. Incita isa jedhamu kanarratti iddoo baay'eettan argee ilaalee dubbadha garuu yeroo nan ga'u. Israa'el Gibxiin kan inni ofirraa kute laga Gibxiitti. Biyya galaana diimaatti ofirraa kute. Israa'el gaafa galaana ce'uu dhufu warri Gibxiis gaafa ce'uu dhufan galaana kee attafan irraa hafan. Hinka. Inni si wajjin ka'e si wajjin hin ce'u. Galgala waa tokko yaadaa ture ፋሲጋ ማለት የተለመደ ሳይሆን የተፈወሰ ነው። ሃሌሉያ ኢሰ ቤከመ ቱንታይ ፋሲጋ ጀቹን kan fayyeda. Faasiga kan godhe nama tokkotu siifan du'e. Faasiga ni jedhamu siif du'e isa jedhamudha. Siifan du'a. Amma namni tokko si anjaartii kootiif hindu nan jaalla malee atis akkasuma mucaa koof hindu. Siif du'e isa jedhamudha. Faasiga jechuun laantee mootee ማለት ነው. Harka kee achi ol kaasi. Du'a kan nurraa kute Yesuusidha. Maaliin beekna Faasigaan? Harka kee achi ol kaasi. Isa sirakkisu har'a sirraa kuta Yesuus. Erga kaa dubbadhee booda har'a fuula Waaqayyootu akkasiin jedha. Yaaddai qaxii sirraa kuta. Namni tokko olu taaliin har'aa citaariga. Shibaaloorii saakilaa biraadiyaan. Hemaloorii jankilaad. Piboosima faaturra ji'as. Kisiin kun sirraa cita. Du'i kun sirraa cita. Beelli kun sirraa cita. Yaaddoo kun sirraa cita. Cita isa jedhamu irratti walii wajji ilaalla. Namoonni tokko narraa cituu didee jedhu. Dhukkubannatti deebe narraa cituu didee. Abaarsannatti deebe narraa cituu didee. Beelannatti deebe narraa cituu didee. Namni gooftaa Yesuus Kiristoositti amane tokko waan tokko of keessaa qaba. Maal of keessaa qaba naa jettan har'a yoo naa ta'uu baate illee bor naa taa'edha. Ameen jedhaa yaakaati. Nuyi Ayizaabii wajjin adda addummaan keenya maa inni abdii qabna. Abdii ilaalaa deemna. Ameen jedhaa yaakaati. Sababni isaa waan cimaa tokko moonirra. Innis maalodha du'a. Waan cimaa tokko moonirra. Waa keessa galtaniif hin gaabbina. Maalifan keessa galen jedhina. Tarii gaafa keessa galtan waa tokko argitanitu waan jaallattan. Sababaaf waan jaallattan sa ilaalaa keessa ta'a. Ameen jedhaa yaakaati. Waan sun mastawashaas gootee si keessa jirti taanaan gaa'ela jibbitutti galtee jibbitee jireenyatti galtee jibbitee mastawashaa waa inni tokko si galtana yaa mastawashaa yaa yekti nooraalla. ያ ማስታወሻ ከኛ ውስጥ ከጠፋ ክርስትና ይጠፋል። ክርስትና ማለት ከብር ጋር አይገናኝም። ክርስትና ማለት ክርስቶስ የወለደ ሰው ማለት ነው። አሜን በሉ ባካችሁ። ነምኒ ጋባ ገራዳሳ ኬሳ ገዲባው ክርስቲያን ምት አንድ ጻን ከእናቱ ማይጠን ሲወጣ ክርስቲያን አይደለም እስላም አይደለም ሰው ነው። ክርስቲያን ነሚ ጀደሙ ጋባ ገደሜ ሰረሳ ኬሳ ገዲባው ሙስሊምስ ምት ዋቄፈታስ ምት ኦርቶዶክስስ ምት ኤርገሲ ክርስቲያናተ መጻፍኒ ገሩ ፋላሳ ኡቱት ዲጋ ሐረከ ከሰታቴ ጅርቱን ሲፎን አሜን ጀዳ ያካቲ ነምኒ ክርስቶ ኢየሱስ ይተመነ ተኮ ኡቱማ ዲጋ ተኤገደ ሜሳሳ ከሰ ጅሩ ፎአማ ዳቹ ፎአማ ሜያነማ ፎአማ ጀዳ ያት ኤርጋን ቆርዳማይ ባየሎ ለምተታና በሪኩን ከንኬቲ wantoota tijammarti irratti rakkina jira taanaan waan sun kan keeti. Sirraacituu isaatiif waan sadii si eeggata. Tokko hin dhiibamta. Lammaffaan sitti dukkanaa. Sadaffaan hin tuffatamta. Dhiibamuun tuffatamuudha. Hin dukkanaa jechuun lafa jirtu wallaaluudha. Wangeelaa Maatiyoos boqonnaa 9:20. Kunoos jidduutti dubartiin waggaa 12ffaa dhiigni ishee dhaabbachuu diduudhaan rakkachaa turte tokko dugda duubaan dhuftee shaashara yooti abbaan taraa hamma kana keessa namni tokko fayyeera. Hin fudhanne abbaa taraa baala taraa jireenyaan jiruudhaan qeedhaan gaa'ilaan sirraa citeera.
masakalaadias. Asinis ollaake. Aizoo gidduu kana Yesuustu jira. Fudhanne. Asinis xalaata kee achinis xalaata. Aizoo harki kee Yesuusin qabeera. Haleluuyaa. Iskaamin jedhaa yaakaati. Yeroo waasiif ta'u jibbamta. Waasiif taanaan jibbamta. Amma fuula tokkotu dhufaarra ila. Ergaan sitti dabarsa. Mul'atan arge. Guyyaarraa kaasee carraan baala guddaa siidha jedha Yesuus. Ata dala jirtaa Yesuus dhaqeetti sii bu'eera. Itti ufi. Duubaan dhuftee shaashara uffata Yesuus tuqxe. Isheen garaa isheetti uffatuma Yesuus duwwaa yoon tuqe nan fayya jettee yaaddee turte. Yesuus immoo garagalee ishee argee jabaadhu intala koo amantiin kee si fayyiseera. Waa jedhamee yaate. Galagalee argee. Zoor biloo. Ayyaat. Aizosh. Ergaasii qaba. Aizoo. Isatti jettee dhufte irraa Waaqayyo si fayyisuudhaaf ka'eera. Aloosaa miikaatiyaa na duukaa baamee irra waa fudhatanii galtu. Maaltu ta'a beektaa? Isatti amanteef maaliif akka amante har'a daba'a. Fudhanne. Inni itti amante maaliif akka amante har'a daba'a. Hamma humna isheeti fixeeti. ገንዘቡ ካለቀ በኋላ ወደ ኢየሱስ ሳይመጣ እጄ ድናለሁ dhaqeen fayyatte murteessite moocal jettee ofte eentu murteessee dhufe maaloo ana jedha ayyaakaati akkati jettee siif taarra nama cina kee jiru akkati jettee taa'ii ittim irra deebi'aa jiraati inni koo gowwaadha hamaatti fakkaatee gaarummaan naaf ta'e na dhiibee harka Waaqayyo irraan na ga'ee deebi'ee amanuu hin dandeenye yemmuu ittiin jedheen har'a kakuu jira hajooromaa miti qalqalloo maratee kadhaa dhufuuf jira naafoo Waaqa ta'ee jalqabaaf dhumaa koo utuu gurmuun diinaa na laaluu na marsee gooftaan gidduu isaaniitti maaddiinaaf qopheesse siif immoo diina koo mardoo si qaqqabee koo waanjoo gammachuu koo fayyee namooti seeran na waaqessu hiixattee na qabuu hin dandeessu. Kan kee rakkinni qaxii cite beelli qaxii cite dhukkubni qaxii cite kissiin qaxii cite Yesuus mana keetti galeera. ሉቃስ 19 ላይ ሄዶ ከተመለከታችሁ ኢየሱስ ከዘኬዎስ ጋር ከገባ በኋላ አንድም ክስ የለም። ኢየሱስ እስከሚገባ ድረስ ዘኬዎስ ተከሳሽ ነው። ለምን? የራሱን ስራ ስላለ። ኢየሱስ ኢመከነ ከሰገላ አሜንጀራ ያካት ዮከሰሳምነ ለያዶ ኤርጋን ቀባ ለምንድን ነው እኔ ነገር ሳይፈጸም ሲደርስ ወደ ኋላ የሚመለስ ብዙ ሰዎች አለ። እየፈጸመ ብሎ ወደ ኋላ ሲመለስ አባቴ ባዶይቃ ወዛደር አይፈልግም። ንፋስ ይዞ ይዞራል። ኩንታል ግን ወዛደር ያስፈልጋል። ያንተ ኩንታል ነው እንጂ ባዶ ካርቶን አይደለም። ቶሎ አይወጣም። ኩንታል ጉዳይ ወዛደር ይበርባደ መኪና ጉዳይ ካርቶኒ ቅሌን ሰፈረን ኮዳንገ ማብራት ትሬብሳ ማብራካ የቦሌት ትሬብስ ቀላል እኮ ነው። ትልቅ ነገር ኪዳናችን ነው። የቃል የገባው እግዚአብሔር አደጋ እኮ ነው። ማሹካቲ ካቱላ ሐረሜ ከንከ ዋና ፍርድ ቤት ይጣላስ ይርካ ነመቶክቲቱ ኢያቤ ወዮ ዱኩምኒ ኬቲኒ ከምታ ጋይለቲኒ ከምታ ረኮቲኒ ከምታ ሐማቱራኒ ከምታ ዱአቲኒ ከምታ ቦሌቲኒ ከምታ ኢኒ ከነጀሩ አናቱን ተይሳዳ ኑይ ኤገኔ ፍረን ነመለ ያጋጣሚ ምቲ አር ኤርጋሲ ቀባ ዋቀዮ ጀ አለጃመ ዘውዴ ተከየተ ያደር ፉዱ ነርካ አከሲ ጎዱ ዋቀዮ አራካሴ ቃጢ ስራኩቴ ገለገልቴ ዳብታ ሜሲያቶ ቆይቲ ገለገሌና በይዳ ኢሳያስ አፍርታው ለኮ ከዘ አተሚት ነምኒ በርባሪ አበናተ ዮ ዋቀዮ ቀጢና በራኩቴ አከ ደምቹ ወጋ ሶደሜ ሰደጭ ይዘን እንጪም ነደም አሞምና ኮቲ ማለንጎዳ ነሞከረ አሞምና ኮቲ ነሞከራ ጋሩ ነመን ቀብሁም ነንቀቦ እና ኢየሱስ ማለት ነመረስነን ጫላይ ሁነረስነን ጫላይ አርገን ተሸክመውት ጉልበተኛ አይዲያ ጉልበተኛ ማና ከሰው የሚበልጥ ክርስቶስ ነው። አቲ ወረሲ ኢረቲ ካን ካናይ ዮበርባደ እዩ ኢሳን ኢነርጊቱ ወረሲ ኢረቲ ካን ዋቀዮ ሲንጀቻራ እንጅሩ
waa sirratti hin kaane warra sirratti kaan kana yoo barbaadeen argitu. warri si lolan Warri si lolan akka waan hin jirree akka waan hin jirree hin ta'u. hin ta'u. Ani Waaqayyo gooftaa kee Ani Waaqayyo gooftaa kee isa harka kee mirgaa isa harka kee mirgaa qabee sin gargaara jedhee lafaa si kaasuudha. Akka allaattiin galaana keessaa qurxummii fudhachuudhaaf fiidu namni baay'een Kiristoos keessaan fuudhuudhaaf fiiga. Akka qurxummiin galaana keessaa allaattiin fudhachuudhaaf fiidu beelli si fuudhuu barbaada, dhukkubi si fuudhuu barbaada, hamattuun si fuudhuu barbaaddi. Waan baay'eetu galaanichatti marsee jira. Allaattiin naannoo galaanaa jirtu sun hundi ishee qurxummii barbaaddi. Diinni kee hundi si marsitee jirtu sun si barbaadu, nafsetti tokkitti barbaaddi. Inka si marsu malee si nyaatan. Yesuus nama tokko fate si marsu malee harka isaa isitti hin buusan. Yoo barbaade mee harka kee tokko yoo barbaade isaa hin argoodha. Mo'icha attamitti argama? Kiristoos gara kee gora. Dil እንዴት እንደመገድ ኢየሱስ ከኛ ጋር ሲሆን ድል አለ። Gara biraa dubartii tokko ejjarratti qabanii Yesuusitti geessan. Dubartiin kun qabamtee dhatte. Seera Musee itti himan. Seera Musee keessatti namni sagaagalatti qabame dhagaadhaan rukutamee du'aa jedhanii. Ennaan Yesuus kanaaf fiddanii hireedha. Heedheen maa hidhee lafatti barreesse beektaa isin keessaa hidheen namni cubbuu hin qabne. Dubartii kana rukutunnaa hundumtuu awwaarraa dabarsee deeme. Ennaan intala koo hidhe abeetette. Meerree warri si hammeessan jennaan tokkoyyuu. Awaaj 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 warra si hammeessitu Yesuus irraa kuteera. Tokkoyyuu hin jiranii jette. Innaan Yesuus gobos ሁለተኛ ኃጢአት እንዳሰራ yeroo tokko tokko narraa cinatti jennee yaanu Kiristoositti kan amane hundumtuu waanjoo baateen du'u. Akka keessa ol kaasi. Hidhamtee galtatu hin ta'in nan amane Waaqayyo kootti hiikamtee galta. Battaluma isaa lolaan dhiigaa maal ta'eedha? Irraa citeedha. Battaluma sanatti lolaan dhiigaa irraa citeedha. Asraa sintamat asraa ሁለተመት 12 ዓመት መከራ በአንድ ሰኮንድ አሎሪ ማሳከላዲያስ ወጋ ኩራማፍ ከስራከሰ ደልደለከ ዋጅረከ ጉዲነከ ጋለከ ከረከሰ ተራ ተራ ከስት ቀይራት ዋ የሰርተናት አረቀጥ ይስራጭተ ይራጭተ የቹማቹራ ከዚህ በኋላ ሰው ነች ማለት እንደ ሰው ማይድ መጓስ ተራ ሰው ነች ማለት ነው። ከዚህ በፊት ሰውን ትፈራለች። ይከራሽን ረደም ቱረ ነሞን እንደሙ ደበርቴት ይገደንገላ ዋንቴ ረክኒ ከኛ ምልክታ ቀባ ይበከኛ ምልክታ ደብ ማለት ጋፋ ዋን ጉዳን ስራትጋ ዋን ጉዳይ እጊ ጋፋ ሎሊጥኖ ስራትጋ ዋን ማንካ ተኮ አፋንስ ከሱ ጽርፋዳ ማንካን ተኮ ምት ጅራ ዋቀዮ ጀዳ ያቲ ረደቢያ ከጀራ ጅራ ዋቀዮ ጀዳ ያቲ ረደቢያ ከጀራ ጅራ ዋቀዮ ጀዳ ያቲ የሱቱ ደርቡ ዱብቺ ገረሳ ዱፌ ዳገኤ ዋ ተኮትማን Yesus tu darba jira jennan namichi tokko duukaa fiigee Yesus 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 naawon koo du'eera ennaan namoonni maal goota du'eerannaan dhufee argu jedhe inka akkati waldaa nannee warri si qoran fayyuu kee arganii waldaa dhufu. Anillee seera nan barii nafa garuu gooftaa Yesus yaada naaf qaba tullaa koosii keessa qabeenaa kaasee barcuma ulfiin har'ana teessise isaaf galannaa ta'u dabaleen jedha. Isa nurraa cite dubbadheenis inni nurraa cite inni hadagaan du'a maaltu irraa kute Yesuus nurraa kute maal ta'e du'e amma kiristaanii nan du'a boosi taanaa indaganaa gooftaa fudhachuu si wayya gooftaa fudhannee du'as fudhanne taanaa rakkinaan angoo baranaan beeku Nui mo farfanicha galagalchine kan keenya baranaa beenna duume salaalle waaqessina miti abbeenu isa fannifame fannoo irraa bu'e du'a mo'ee dhagaa du'aa galagalche ani jira ameen jettu ati abee mee oolu taali riga kiristaanaaf turtiin bishaachuudha malee du'u miti gaafa waanuu ta'uu namaaf ta'uu nuuf taatu hin ta'in gaafa kan keenya dhufu nuuf ta'a. የተስፋ እስረኛና የፖሊስ እስረኛ እንዳይደለም ተስፋ እስረኛ ተስፋ ነው ያሰረው ፖሊስ እስረኛ የበዓል ቀን ይወጣል ስራቸው ሐረምኒኮ ዱበቴራ ሚስራቸው ዲኖኒኮ ኩፋኒሩ ፍንቅላቸው ጀተበረና
mataa isaanii gadi qabeen irra deema mataa isaanii waaqayyootirra na dhaabe galataanii. Arrabsoon aannaadhaa gaafa kakumitti gaafa Saamu'eelin deessedha. Luqaas 7 lakkoofsa 50. Kana booddee Yesus dubartittiidhaan amantiin kee si fayyiseera nagaadhaan dhaqi jedheen. Yeenta keedeen har'aa kaasee natsaan gasiriisee deemi jedhe Yesus. Amma dubartiin kun amantiidhaan fayyite malee dhiibbichaa miti, gulbatii miti, malkii miti, sibkatii miti.